Rolle da ke jira nanchi. Age ciro mitsun Cairo ja barreeffama tubbisne. Cairo jira. Cairo ja barreeffamni anaatu barreeffama san. Age amma. Maal gootanii ati online irraa kan inni Cairo jiru. Gudi kono. Good dhageeffadhu waan sinjee Cairo jiran jenni. Allahumma salli ala Muhammad. Gudura maal jettee minishaa waan ajaa'iba isinitti ta'u nama feemasoota fi nama jechuun feemasoota nama mul'ata qabu akkana zinnitti jee deddeemu kana nama uummata irratti beekama qabu kana hin tuqan namni isaan tuqan miskiina daabboo bitachuu hin dandeenyu musan zabbatan malee nama akkanaan zabbatan anamma yoon dhaqinan tuqan namni isaan tuqan nama miskiinota warra taa'ee shunkurtii timaatiin gurguratu Itoophiyaa keessatti namni nama tume Itoophiyaan naga qabdi warri jettan bari nama miskiina tuma malee nama lafa harki isaa lafa qabate tuma malee nama wayyaa jijjiiraan tumanii barra koonsanii bara. Kaka keetii kan tuma ne mo biyya gale. Maana tuma wallahi nasi mataniu. No, hidhamu qabda yoo. Dhugaati hidhamu qachiiro malee walii galle amaanaa wachi. Boru asrii kootu waganen jedhantu yoo jiraate. Asrii kootu amma tinish nulle dhukkubsataadha amma nulle ababa fomauma kana sadaqaa funaannanna. Ayyiri nutti qabeen boru asrii koota hundi keessanuu isin galcha wallahi. Sijjammara na rakkataan asrii dabira koota halkanii miti. Harkan gisee diyaasbooraan boqonnaa kana ilillee fomaama waan saambusaa funaannanna nuhu dhukkubsataadha biyya baqaa jirra. Silaa isin namaan beeytani isinitti himanna. Amma nu waan saambusaa funaannataa irra. Boru asrii koota insha Allah. Lafti Ramadaana. Komentiin barreessina yoo mucaa yaaddan ishii asrii koota wo. Tole habiboche waddaachawallo. Walii gallaa baranaaf isin. Makkush. Maal jettare? Maal jechuu? Laadhiisi bakka bannaati dhukkubsata eega sifira jiraate gibsiin hankanii diyaasbooraan haa kennu dhiisi. Boru asrii kootu ilaalachiisi mucaa arbaa guugu. Maal jechuu? Giftarii taate bakka boru kootu ishii koofiyaa tana kaayadhu boru na yaadachiisi. Akkatti koofiyaa kennan achumaan si galcha giftarii jedha achumaan rakkoo kee himatta. Akkana kuno. Gizee waa gaafatan achumaan koofiyaa kenna. Akkatti araadaa ta'e nuti Oromoo araadaa ta'uu barbaanna. Oromoo garee hidhattee koomentii jetti nama cinqoo osoo hin taane. Ilwa boru asrii kootu. Makki maal jettare? Abdii Muktaar kunoo dhufe. Meeti. Kunoo as turan as bira. Koomentii barreessaara? Hin barreessine dhufe hin jee malee. Mana kee moo? Way good. As TikTok irra. Laayivii seeree? Way good. As koomentii. Kunoo koomentii jala. Boru kootu jenneen boru galgala mana makiititti faxar jedhee malee anama koomentii jala deemi barreessi yeeni haafayaa kanaan. Abdii boru galgala. Osoo mana Asli koo jamii Ramadaan Karii Mubaarak. Mana dooktaratti yoo goone bareeda. Mana keessanitti yoo goone wayyu dooktar. La. Mana keetti. Barbaadu nuti wacii olii gad jaartiin ijaa dadhabde. Manni koo dhiira jaabuudha. Akka beera jedhu barbaaddaa? Ati faxara kana abbaa manaa keetiin mari'atte moo akkuma barreen gaddaa ufuma keetiin uf hoogganaa jirtaa? Ay doktor. Bataam kun uffasqaw. Qoy doktor ani bar faxara kanaaw dhageeffadhu abdii dhugan siimaa maan waan qaanfadhee saalfadheefin hayyeera koon qabu jeemani wallahi. Ana biifti ujoollee baalee qofa waameena. Mushurraa dhaaditeetti fuuyyuu sirriitti tottolchi mana keessa booda bakka itti galtuun qabdu dhugaasitti mataanan ijoollee baalee qofa waamen keessattuu warra haroodu maal abdii nuti qoo gaasa rafagoo dhugaasitti maan ilmoon tiyya akka salphattuun barbaadu warri waame ijoollee gosa ibsishaa ganda ibsishaa qofa sirriitti tottolchi harkallee tottolchi uffatallee tolfadhu qunxuf maal jedhi akkanatti wannoo jedhi mucaan akka
tanuma boosetti watana mucayyoon intalateen akkasiin hin jenne ummanni arsii afaan adabaa keessi dabaa jedha yoo mammaaku warri arsii komandoo kun afaanii adaba jedha malee namni kenna keessi isaa sharranyaadha sirritti tolfadhu sitti meera lafa jalaa ga intalatii yaaditti mammaaksu kun arsii afaan adabaa keessi dabaa mammaaksa kun akka harar keessan fuultakkee miti ummanni ummata jallata garaacha 77 qaba habibti habibi manni dhugaa see itti dhufam ittiin hin qophoofne haay dhugaadha itti mehan laa wallahi isiin qophii miti mina gabbaa ittaadhaan itti mee maal ittiin waan abbaa isiin bilbila isaanii hin qabdu isiin galgala naan jette abditti minaan jette ijoollee isiin ati jette inkijibiin dooktar wallahi na inkijibiin annam tokko yaamne masoota hunda waaman jenne kana galgala akkasii miti jette mon jenne dooktar baraan kanii jee jette mon jenne adda gorii fi miti reessu sooma laaf jette mon jenne ara miidiyaa irraa wal fixne ara laayii hayyee waamaatti jette saniifi ani immoo kalli walli sadaqaan manarraa eegala jedhee feemasoota dhiisee ijoollee ganda abbaa warraa keeti ijoollee haroo dumaal qofa waan. Qoraan sibiiloo. Yoo mees dooktar duraan waa qabatanii bara amma maal taatansa? Hin dulloomaa jirtamoo? Lafti ramadaana obboleettiitii yaa lafti ramadaana sadaqadhu. Har'a qofaa miti baruullee waa ol kaayadhu baankii. Aan akkas hin jenne bara akkinaan jee feemasoota qofaa Proogiraamii jechuun sagantaa wayii maaliif osoo warri gosa warri yoo duute si awwaalu haqa sirraa qabu kaaya sirraa qabu jiru feemasoota arshe kurshii gandaa dhufte wanni waamtuuf maaltu jira habibti. Aan amma akkana nagoota jeetiin kan si mari'adhe haajaa wayiitiin qaba feemasoota qofa. Haajaan nama ofii caaleen jiru. Feemasoota akkana hin jeen gaayis feemasoota qofa yaamnaa feemasoota qofa jechuun. Waan barbaadee jira jechuun sagantaan hojjechuu barbaadu jira jechuudha. Sullee dhaagiree nu karamadaan buhaaraa. Hojjechuu barbaadu waan jiru ni mari'adheen akkana goonaa jee eedan mari'adheen deemee nama takka hamma gara karaarraa qabee boru mana maakini qophaan qabu baraan namni kun onaa bidii. Doolaara 500 garaas nyaata yaa'ii goota haafaa jedhuuni. 500 miti yaani doolaara 1000 waa sunan qoccootu yaanni beeyta waan kanarratti. Haadhuuf ammoo haafan warri waamaman sun. Rakkoon bara rakkooni namni guyyaa takka. Ambarsanuu kabajaan xalayaa waame xalayaa barreessee mana poostaa dhaqee amantaati. Maal jettare? Qoy fi barreessaash. Telegram barreessu gubbaraan akkan arkuuf. Messengeraan si barreessa. Keessaan dubbadhu maal keessaan dubbadha gaayis bakka dubbiin baddee bara. Doktor Blaad. Maali? Waan sigaarraa hafete. Keessi kan ergamne. Itti himire. Boraadee mukaa. Maami jala. Ani nagarree. Amma naggaraa miti nagayyaa miti. Jiru telegiraamiin keenya ba'uudhe bakka alisi ansi gargaara waan ta'an. Ati waa'ee maallaqaa dubbadhu. Ansi gargaara jette. Osoo maallaqa sii kennee ati hojjette waan nama hojjechuu deemu kan natti tola. Hayi. Ati ana si gargaara dhiisi. Si gargaara. Maal na gargaara? Doktor sirrii jira wallahi warri baga yaada isii jijjiirtee feemasatti naannoo jeen baga uummata hunda waamtinaan jaa ijoolleen koomitii irra gammadani. Ambar suni qabannu. Abxarsiisaa miti sagantaa wayitii fi hayyee gaayis boroo miti guyyaanii guyyaa biraan isi yaama akkasitti hubadhaa thank you so much. Isi yaama garuu guyyaa tokko inshallah. Family prank no prank da. Thank you so much doctor. Haganuma ii taate garuu.
Ani beektaa migaamala kiyya hayyee jiru osoo namni dhibbini dhufa boorette haalaas immoo hojjedha maal godhu maaliin godhe silaa mormite kana caalaa akkam taate? Hin mormine baranii jechuun na ajaa'ibati malee Taappii godhaa hundi keessa. maaliin jeen okkee rakkoon qabu jeen. Hin muddamne re yooma ka'ee saambusaa mara jette. Arani beekta ጊዜን hojjedhu dooktar በጣም ፈጣኝ አይደለም rakkoon hin jiru ያኔ ድረስ ማረገሩ ሚጀርበት ሰኒፍ Ibsishaan nagaa yaangalee. ነገር ያከነገ Badaabdi nagaa yaangalee ibsishaan. akka galee nagarreeti Jechuun ka abbarra beeku budaadha jedhanii nama waa sirra beeyna akkan. Nuti suurama gubbaa kana laalla barra keessa kana milishallee dhabaatanii way qaxaqaxan minaan hidhamee faayoo huqqate garuu maal ta'e? Waati maa qaxaqatan koy maal balleessi qaxaqatan. Jechuun maa milishaan kun hoogganaa manda barsiisu jechuuf jedhee bara cirollee dhaqe jedha naanchi. Dhagee ciroo miti sun kaayiroo ja'a barreeffama dubbisne. Kaayiroo jira. Kaayiroo ja'a barreeffamni anaatu barreesse barreeffama san. Dhagee amma. Maal goosaree ta'u laayirraa kan inni kaayiroo jiru. Gudi koono. Gudi dhageeffadhu waan naan siin jee kaayiroo jiran jenni. Allahumma salli ala Muhammad. Guduraa maal jettee minishaawwan ajaa'iba isinitti ta'u nama feemasootaa fi nama jechuun feemasoota nama mul'ata qabu akkana zinnixi jee deddeemu kana nama uummata biratti beekama qabu kana hin tuqan namni isaan tuqan miskiina daabboo bitachuu hin dandeenyu san zabbatan malee nama akkanaan zabbatan anamma yoon dhaqinan tuqan namni isaan tuqan nama miskiinota warra taa'ee shunkurtii timaatiin gurguratu Itoophiyaa keessa gisee namni nama tume Itoophiyaan naga qabdi warri jettan bari nama miskiina tuma malee nama lafa harki isaa lafa qabate tuma malee nama wayyaa jijjiiraan tumanii bara koonsanii bara. Kaka keetii kanan tuma nama biyya galee. Maal tuma wallaahi na simatanii. No, hidhamuu qabda yoo. Dhugaati hidhamuu qabda biyya galee. Ashabbaariidha bara. Wallahi ashabbaarii miti. Family. Triple. In adabna. Triple. Guys, tap godhanii. Yoo qaxaqatu jecha fulultuu wayi qopheeffachuu qaba. Guys, tap godhaati qophiin tuura. Triple. Jiitu triple. Akka maaltu jira boo? Firaankiin nu harkaa bade. Oh, ayyaa loltuu argadhe. Kuma lama guutaa roodiyyee gargaara. Habiibti. Maatu sibira akkana wadatil akka harraaqisa. Na biraa miti lakki sibira. Adabbiin meeqaani? 3,000. Laala 2,000 ol hin qabnu. Jiru gaa seera tabarra hin jirreen baasuun dooktar. 2,000 siin ta'u? Yaa? Si hawaa ta'uu ni lafa. Yaa. Eessaa fuunare? Mbeeka. Faamilii 2,000 eessaa fuuna? 1,000. Suura nyaataa kootu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال هيك أسئلة. Sa'aatii 8 lama torbaaf walakkaa. Rodrigo, thank you so much. أنا من دكتور. So mana namni tokko kan nama arrabsu qoyi maal inni maal jennaan? Orang soomne kaa. Warra aadaa fi abbaan abaare malee nama soomana keessatti illee xiqqishoollee garaa jabaatu akkam jennaan. Hamilee Ramadan Kareem Habibti, how are you my sister? Bakka laayif irraan baaniin dhufaa Zeenu Museenaa. Ayee nagatti. Nagatti dooktar.